ani gaafii yeroo baay'ee ari'aatu jira gaafii sunis maal si fakkaate Sama waa'ee politikaa hin dubbanne waa'ee politikaa irraa maalirraa waan dubbanne jedhan baay'ee nagaata. Diktaatoroota keessaa jechaadha. Namni ati awwaala irratti sadarkaa warra keetiin dinqisiifatu eenyu? Yeroo baay'ee muuziqaa dhaggeeffattamoo nashiidaa dhaggeeffatta. Shamara kutaa akkamii fuchuu feeta Oromiyaa keessaa? Jaalala jechuun hosiif maali? Osoo haadha manaa hin kee haati manaa hin kee yookaan immoo jaalalleen tantee hiriyaa kee waliin siree irratti argite maal godhu? Bismillah. Giftii taphattee hin jirta sa'aatii itti giftii taphatamuu qabu challenge TikTok jecha eegale taphattee hin jirta sa'aatii taphatamuu qabu sa'aatii walqeeq jecha jaartiidhaan taphattee hin jirta sa'aatiin immoo giftii baay'ee si kennanii jirani anna giftiin guddaan si kenname mallaqamee akkaawuntiin keetti rakka gad guddaan guyyaa tokko jecha Euro kuma sadii fi ibba shan sa'a lama keessatti jecha. Euro kuma sadii fi ibba shan akkaawuntiin keetti rakka birrii Itoophiyaa tatereebu birrii kuma ibba tokkoo fi kuma ibba lama. Euro kana birrii Itoophiyaa tatereebu kuma ibba lama jecha kuma ibba lama fooyyee jechaadha. Sama hanatnya kuma ibba lama fooyyee. Kana chan waliigalatti giftii waliigalatti dhufe birrii meeqan ta'a haala kana. Garuu Euro kuma torbaan ta'u. Akkana dhugaa dubbachuun bareeda. Simarti keessatti giftii taphaadhaa deemaa ta'e. Kuma torbaan argatan Euro kuma torba akka ta'e. Jambar dure sirraa ta'aa lamani. Awwaala fakkeenya godhuu danda'a. Lain fakkeenya godhuu miti wallahi dati. Wanni sun beektaa dhugaan itti fakkaatu yaa amma arra dhugaan fakkaatee bakka aan godhaa illee giftii taphatee. Tap naa godhaa tap. Leenca faana gadi buusa. Akka leenci boodii ta'anii beeku tureyyuu. Okay amma kana gaafii mallaqaatti deebisuus si deebisama. Ta mallaqaa tani seeraan eeggatu shan irraa shan deebisee naaniin yeroo shantam argatteerta. Shan irraa shan deebisee naan jechaama. Si gaafadhaa? Daqiiqaa takka waan hin guunne keessa deebii argachuu barbaada. Si gaafadhaa kan daandii barbaadachaa afaan irratti. Tole. Haadhaa fi abbaa keetirraa dhalattee kan obboleessa yookaan obboleettii siin taane eenyuun? Haadhaa fi obboleessa. No, anu. Gaafii naayyuun gallee oolmee. Ati laali namni si bira jira waan ta'eef ibsa nama gaafachuu hin dandeettu. No, nama viidiyoon mul'ata saffisa. Viidiyoo laaluu hin dandeetta. No, gaafiin naan galle dhugaasitti hima. Haadhaa fi abbaa keetirraa dhalattee. Laali haadhaa fi abbaa keetirraa dhalattee kan obboleessa yookaan obboleettii siin taane eenyu? Anu waree. Okay, argatteerta. Biyya dhaggeeffadhu laali. Biyya Afrikaa keessaa kan jalqaba bilbila fayyadamu kan jalqabe biyya kamii? Afrikaa keessaa. Yaa. South Africa. No. Abdul. I think that's it. Jechuun de koi economy jara mina jara fakkaata beekta. Afrikaa keessaa Okay. qoonnoo daree. Yaala yeroo waliin. Biyya Afrikaa keessaa kan jalqaba bilbila fayyadamu kan jalqabe biyya kamii? Siin jedheera. South Africa miti. Congo. Hayyee. Wallagga jennee hancoote yoo jenne. Wallagga. Ragada jennee maal? Wallagga jennee hancoote yoo jenne. Ragada jennee maal jenne? Ichis. Awwala laale waan si gaafadha tan irra si deebi'a akka ati barattutti. Wallagga jennee. Wallagga jettee hancoote yoo jette ragada jettee. Ragada jennee maal jenne? Namni sirba boo akkam. Ragada jennee maal jennaa? Shubbis. Shawaa jenne.
Shawa. Laal wallagga jennee hancoota yoo jenne ragada jennee warra ragadu shawaadha. Naagale bakka naagale. Naannoo Erga nyaatan sii gala. Hungaa fi ati sirreessitee fidde wanna akka adda geeddi gaafi keessa. Nani gaarii Okay. godheedha. Ayyee. Tanta mallaqaa ta'e. Yeroo jettan amma silaasii kennamtu ta'aa wal argattee tura. Gamoo yuunivarsiitii guddaan akka addunyaatti eessatti argama? Gamoo yuunivarsiitii guddaa. Akka addunyaatti eessa argama? I don't know wallahi. Mukol. Bii barumsaan beekamu tureessa. Biyya teessanii. Jarwani bu. Gamoo dheeraa wayii argeera Faransaay keessatti. Nayi. Raashiyaa Moskoo keessa argama. Asumaanuu barataa deemaa jira. Ayyee. Okay, gaarri guddichi Afrikaa keessatti argamu maal jedhama? Kana maan beekta argitanyaa ta'e? Kilimanjaro. Yaa tanan beekta. Annaa gaafii tanii keessa gaafii lamacha argattee sadii dhabuudhaan jiidee argachaa. Haza ushee sadaan. Osoo haadha manaa kee yookaan hiriyaa kee waliin osoo haadha manaa kee haati manaa kee yookaan immoo jaalalleen tantee hiriyaa kee waliin siree irratti argite maal godhu? Bismillah. Allah rabbii ati baali. Akkasuma qabadhuu bayi jedha. Wata kallee goota qabadhu sama fayyatan. Akkasuma fudhatee ba'a. Fudhadhu sama manuma gannaan isanii manuma. Manuma bichaa gadhiisi fudhadhuudhaan deema. Nibrat waliin qabdee nama. Nibrat akka. Yookaan manni keessan kan walitti ta'uu danda'a jaartiin ta'e wajjin. Bakka hojjabaa qoodannee hojjaan ba'a. Allah wayyaa. Anish wayi. Minno. Hiriyaa jechuun siif maali? Obboleessa. Hiriyaa jechuun siif maali? Hiriyaa jechuun waa baay'eedha na siigalee obboleessaa olii. Okay. Hiriyaa jechuun kan yeroo rakkoo si waliin dhaabatu kan yeroo gammachuu si waliin gammadu. Eeshi. Jaalala jechuun siif maali? Jaalala. Abboo deebii guyyaa muraasa jaartee golfee. Fikir waalas fikir duraa. Jaallechaan laame dee bara boo. Laamechaan jaalala jaallechaan laame na jettee waa. Jaallechuun amma siif maali? Jaalala nu ibsi. Jaalachuun jireenya. Jaallechuun jireenya. Okay. Namni tokko si jaalatteetiin si gaafatee ati noo jettee hin jirta. Dubartiin takka si jaalattee miidhamtee hin beekti jechi. Noo jechuu osoo hin taane. Yaa miidhamtee hin beekti garuu dubartiin. Miidhamtee beekti si jaalattee miidhamtee ati diddeeni. I don't know sir. Akkam jechaan I don't know. Ati si gaafattee bakka miidhamtee hin beektu dubartiin. Jechuun yeroo jaalala dhiyeessan sanitti nama akkanaa ta'e akkana jedhee asan dhabuu ni nama san wannoo gochuu ni deemamoo akkam. Sirrii. Akka namni sun hin miidhamne ibsuu tatti himtamoo akkam. Yaa. So yoo san dhaga'uu baatee miidhagna keessa isaa rabbi tuulikaa. Garuu haga tokkoon akka inni miidhamne akkana jettee itti himuu fi nama san asirra mokkoruudha. Malee dubartiin si jecha miidhamtee jirtu jecha. Hin beeku sana. Shamara ofiin si jaalatte shamara ofiin si jaalatte moo kan ati jaalatte barbaadde? Kan ofii jaalatte barbaadde. Ka isin caalas jaalattu moo ka ati ofiin caalas jaalattu barbaadde? Ka isin caalala jaalattu barbaadde. ምክንያቱም ሲስቴም ደም ተይሲ waa baay'ee jira. Okay.
Shamara kutaa kamii fuchuu feeta Oromiyaa keessaa. Kutaa wayiitu hundaangeessu. Laa dirqama kutaa wayii filadhu sin jedhan kutaa kamii. Waan naan jaalala obboleessa kutaa wayiitu hin barbaachisu. Hin beekaa anama fakkeenyaaf anama baalee jaartiin ta'e wallagga. Waliin nu fide jarabbiin haasa washee wasalaa. Garuu osoo dirqama sin jedhan maal godhu. Jaalala waliin fide. Akkasii. Soorallee jaalala waliin nu fida dheeyatii yaada naannoo miti. Hin beekaa bara naannoo miti. Garuu osoo dirqama sin jedhan akkana filanii 11 naannoo 11 filanii as keessa naannoo fuutee sin jedhan akkam godhu. Oromoodhaaf waan naan jira maal gochuu 11 fidanii dhufan 11 fuudhee Oromoo takka godha. Dirqama sin jedhan kaama dirqama naannoo tamii fuutaa dubartii naannoo tamii fuuta dirqama. Dirqama waan shubbitii mataa si qabamtee filatta. Ardaa. Gandummaa qabu nu godhi kana keessatti rakkoon qabu dee. Wallo. Wallo fuutaa? Okay. Takkijiba hin qabne. Ayyee. Yeroo baay'ee muuziqaa dhaggeeffattamoo nashiidaa dhaggeeffatta. Takkijiba hin qabne. Maal jechuun boon caqasu jechuun nashiidaas ni caqasaa. Yeah. Okay. Muuziqaas ni caqastaa yeroo caqastu jira gin yeroo maratti minaan caqasaan waan hin fakkaatu si galee. Muuziqaadha. Muuziqaas hin jenne. Muuziqaa miti ta'ee irra caqasu nashiidaa irra caqasa. Namni akkamitti kijiba yaada. Namni kijiba. Abbo? Kumaa isin godhanii rakkoon qabu dhugaa dubbachuun bayya. Dhugaa sitti bebaare namni jechuun kan gubbaa laaltee na tilmaamuu hin dandeetta jechuudha. Waan yeroo baay'ee TikTok irratti sirbuuf soo namni kun eegaluun kun sirriyaa caqasaa duriyyeedhaa waan akkanaatii minaamin jechuun dandeetta. Akkaataa kiyya laaltee garuu waan na keessa jiruu fi waan keessa jiru hin beektu. Alaa namni waan ta'e haasa'uu danda'a. Dubbii haqaa. Ayyee. Janne fudhata. Ayyee. Fuulduratti maal ta'uu feetaa? Tokkoffaa abbaa qabeenyaa, doktora, injiinara, qotee bulaa. Abbaa qabeenyaa. Bareeda. Laa jechaan ijaa takkaan achi gubbaa rakkoo sun ulfaata jamaata. Maal tulfaat waan naa fayyaa nagaa qabaattee nama dalagatu taatee karoora qabaattee jennaan waan nati galma hin geenyeef hin jiru. Waan nati galma hin geenyeef hin jiru. Mee akkamitti jechaan namni tokko kan abbaa qabeenyaa ta'uu danda'u yoo maal godhu? Karoora qabaatu jettee san irratti hojjetudha. Abdii guuttachuu dhabuudha. Galma san gahuudha. So fayyaa nagaa rabbisiif kennee jennaan waan hin geenyeef hin jiru. Namni kamiyyuu aftaamii yookiin abbaa qabeenyaa ta'een dalaga. Sirrii. Dalagateetiin hojjetee bakka lama ga'e. Atis waan hin taaneef hin jiru. Yaa. Rabbiin qixa godhee nuu boleessu. Tiktaatara yookaan immoo tiktookara. Sida dhiiraaf tiktookara jedhama. Tiktaatara. Okay, tiktaataroota keessaa jechaadha. Namni ati awwaala irratti sadarkaa awwaala keetteetiin dinqisiifatu eenyu? Oromoo keessaa hoo? Salamaan chaanal Amaaraa irra jira si fakkaata. Oromoo keessaa Oromoo keessaa. Birraa Inspire. Beekame. Birraa Inspire. Yaa bareeda. Nama bareeda si wanta dhugaa. Ibsaa kiyya baay'eetu kun galatoomii gaaf deebiin kenna asirratti dhumateetiin jira. Baay'eetu kun galatoomii akkana fakkaatutti gaafiilee isaatti hin jabeessine na fakkaata. Kana caalaa waan fiddaa.
Nah, kana caalaa maal goona sitti jabeessineetu maal isii galee argaanitti hin jirra. Safuu tokkollee Sudaanitti maal isii maal goona. Wanni dhumarratti wanni ati dubbachaa barbaadde akka jiraatu. Maaliif ituu hin banne isheeti? Yuutuuba jechuun banandeen gabaa garuu lammoo irratti hojjetuudhaaf hin jiraa miti. Bakka kophaa hojjetuu hin dandeettu si galee waan akka yuutuubaa kana. Yaa sunimmaa sirriidha. Kabbaadha lakkoofsisu. Nama si barbaachisaa. Laa yoo yaadde akkuma kennaa kana kophaa teetteetiin dubbachuu hin dandeetta. Akkuma kennaa kana kennu. Ka'uma jiraa nama kennu. Kophaa miti yaa'u kana fuuldura keettee yoo jiraa garuu dammoo waan isinuu waan jiru hima jiraa miree nama jechuun awwaala takka kana sin geenne. Natti fakkaata. Sirriidha sunimmaa. Yaa. Maraafuu suni dirqama wallahi akkuma TikTok sanatti yaa'u nama kuma 200 keessaa si galee namni mangi kuma 50 illee ta'u godhe biyya takkaan ol si gaasa subscribe ta'in kee yaa. Akkasi wallahi yaa. Inshallah akkasii ibsaa kiyya baay'ee kun galatoomii wanti dhumarratti itti dubbachuu barbaadde akka jiraatu taate laskoo carasii baa kan wannan dhumarratti dubbachuu barbaadu yaa walumaa Oromoo hundumti keessaniyyuu jaalalaa fi kabajaadhaan wal kabajuudhaan TikTok irratti fayyadamtanii sooshaal miidiyaa kanarrattuu gara waan ta'utti hojjedhaa. Gandaan wal qooduu, sariidhaan wal qooduu, amantii wal qooduu irraa of qusadhaa. Waan gaarii saba keessanii isinirraa eeguurratti hojjedhaa. Namni kamiyyuu sooshaal miidiyaa mataa isaa barateetii waan fedhe hojjetuu hin danda'a. Garuu waan san keessatti gara abbaan itti hojjetetti wanni wanti nuyi isin garaa. Yoo ati bareeda hojjettes, yoo ati waan xuruu irratti kan hojjettu, badaa irratti hojjettus mirga keetii garuu kan sina baasa jettee irratti hojjettu kan irratti hojjettu isiniin jechuu barbaada. Wanni biraa immoo wal kabajaa isiniin jedha. Kabajaan waan guddaadha. Walumaa gala wal jajjabeessaa xiqqaa keessan guddisaa, guddaa keessan xiqqaa guddisaa. Sanirraa kan ka'e yeroo ammaatti polotikaan baay'ee takka fokkisaadha. Waan hedduu nama dabbarutu deemaa jira. Waan hedduu nama jibbisiisutu asirra deemaadha. Kan kaleessa xuruu ture har'a badaadha. Kan har'a xuruu, kan har'a bareedarra jiru bor badaa ta'uu danda'a. Polotikaa jechuun akkana isoo isin ammoo polotikaa jala fiidanii yeroo keessanii fixinaa. Rabbuma kadhadhaa rabbiin biyya teenya nagaan haa godhu. Walumaa gala sabaa saloota Itoophiyaa keessa jiran hunduma kennayyuu namni kamuu namni du'a walii hawwu hin jiru. Hunduma kennaa biyya teenya biyya nagahaa biyya badhaatu rabbi nuuf haa godhu jecha isiniin jechuu barbaada. Wal jajjabeessaa galatooma. Galatoomii atillee wal faadhu akkuma isiniin jedhee wanna takka wanni itti dabalu hin jiru waa'ee miidiyaa karaa TikTokii kanarra deemaa hin jiru. Abbaan TikTokii himee hin jira. Wanna asirraa itti dabalu takka illee hin jiru. Wanni dubbachuu barbaadullee yaaduma isaa kana. Laalu kulli halittu awwal irratti wal kabajuun barbaachisaadha. Waan umaraa fi jechaadha. Wal kabajanii soo waliin fuuldura deemnee bareedina fakkaata. Wal tuffachuu warra nama waan bareeda isinii golee boru waan tokko si balleesseef itti ka'uun hin barbaachisu. Annaa zimmattanii illee nama faarsuun hin barbaachisu. Zimmattanii ta'u nama faarsina. So waan tokko hin qoratu. Waan san jibbaan Oromoo tanarraa beeka. Wannan jibbu waan kana. Zimmatteetuma nama faarsiti, zimmatteetuma nama gadi buusti. Oromoon takka kaadamtee naaniin of duuba namni Oromoo gisee takkaadhe. Ciao, as deebistaniitiin wanni goota kennettaniif hin jirtanii wal kakkaasuma dhaabaachumatti kan wal waasin jedha. Kanuma wanni an jechuu barbaadullee gaafsi deebiin keenya asirra dhumataa akkasuma tole abdii guddaa sirraa qabnaa. Wanni isin jechuu barbaadu ijoollee yeroo baay'ee ani gaafii yeroo baay'ee ari'aatu jira. Gaafii sunis maal si fakkaatee ibsaa waa'ee polotikaa hin dubbannee waa'ee polotikaa irraa maalirraa waan dubbannee jedhanii baay'ee na gaafata. Okay. So, wannan rin dubbanne politika keessa galuu sin barbaadu. Bakka. Politikaas haasa'uu sin barbaadu. An paartii politikaa kamiyyuu dhaabbatee garuyyuu miti. Bas. Maftihaan keetii bara. Mirga kiyya sun mirga kiyya. Bakka mirgahan keeti. Namni abbaa kanaas hin jechuun qabu. Siigalee namni tokko. Ati paartii Waan ajaa'ibaa ta'u malee. paartii kamiyyuu gargaaruus dandeettaa.
angaruu paartii akka mataa kiyyatti paartii kamirraayyuu bilisa indee garus wannan godhus injiru walumaa gala namni martinuu silaa jechuun amma maal si fakkaata silaa namni martinuu saayizii ofii beekee bareeda siif galee namni waanuma arge keessa seenee borca siif galee waan mooyaa isaa hin ta'in wanni biyya nagaa dhooge tokkoffaa waan kana namni martinuu polotikanyaadha an polotikaadha bakka waa'ee politikaasaa jiruu isaayyuu hin beeku barufi waa'ee jiruu isaayyuu osoo hin beeku polotikanyaa ta'uu asii silaa namni politikaallee namarraa bareedu dhiisanii waan maraa namni mooyaa ofiitiin kan deemu ta'ee akkana biyyi nagaan hin dhoogamtu siif gala. Wallahi. Kanaaf akka jawaabni jedhee baay'ee haasofnee amma caqasuu wayyaa tanaa gaarii bazzaa akka jedhe san galtee dubbiin akkas. Sirrii. Polotikaan har'aatiin deeggartu yoo tarra turu jettee jala fiigu boriin qayyaramu. Gaararra matee argamaa. Jijjiiramaa deema akkana akkana. Soo kanaaf waan kana bararraayyuu silaa fagaattanii silaa jiruu teessan jiraattanii akka yoo ammoo saba keenya hin deeggarrattan akka saba keessanitti Oromoodha akka Oromootti waa'ee Oromoo dubbadhu saba kee deeggarii waan dandeettuun bira dhaabadhu san irraa an paartii kana deeggaraa politikaa maali jinni manaamin waan akkasii jaalattanii abbaan fedhe na jibba abbaan fedhe na jaaladhu politikaa tokkochan deeggaruubsaa. Naftiin kutuu qabda. Saniif ibsaan waa yeroo baay'ee politikaa hin haasofne. Saniif hin agartu viidiyoo kiyya waan akkasii. Argulleen barbaadu malee niyyuu. Kan dhugaas jira waa'ee politikaa keessa namni maan awwala waa'ee politikaa jammare waa'ee politikaa haasa'u kan achaan Oromoo miti jechuu miti. Namni Oromoo hundi kennayyuu kaaniitiin waa'ee politikaa haasa'uu dirqama hin qabu. Sigalee nu Oromoodhaa Oromoo ta'uu kan hin boona anillee fakkeenyaaf jechaadha. Garuu waa'ee politikaa wanni inni irraa beeku takka iyyuu hin jiru. Ani waa'ee politikaa irraa eegan hin beeku iyyuu. Garuu waan namni jedhu waan dhagahuuf wanni na aarsutu jira. Wanni na aarsutu jira. Wanni na aarsan indi bale wanni na aarsu yoo akka wanni jechaadha kana politikaa soo hin taane akka saba kiyyaa waan badaa yookaan deemi waan kana ajjeesi yookaan waan kana galgala bata soo hin taane waan saba kiyyaa ta'u waan namni dhagahamu dubbadha malee waa'ee politikaa isaa miti waa'ee saba kiyyaa immoo dubbachuu namni takka waan orgu takka hin jiru namni takka illee waan orgu siin galee. Anillee I think waanuma kanaatiif malee maaliif politikaa seenaatiin kawaan achaa deemuu qeerroon balbalaa cuftu akka isaa taatu asiin acafa laqamtu wanni as keessa nama seensu wanni jiru natti fakkaata. Laalu kulli haali hin gocha. Alaa kulli haala akkas ka hubate ka hubatu kan hubanne immoo karaas guddaa jennaan. Haasa washee wasalaa. Kana dhageettani. Akkasii wallaahi laziin baay'ee tokko nu galatoomuu isaa kiyyaa. Anga video berarti walitti dia menuti nagar nu tura isin jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.